Humni ittisa Itoophiyaa qophii lolaa duraatiif eegumsa raayyaa ittisaatii fi akkaataa qabiinsa mirga namummaa irratti humna ittisa Ameerikaatiin leenjii fudhachaa jiraachuun ibsame. Miseensi mana marii mootummaa mormuudhaan mana hidhaa buufame obbo Kiristaan Taaddalee haal duree mootummaan dhiifama taasisuuf dhiyeessee mormee ture amma dhiifama fudhachuun dhaga'ame. Mootummaan hidhamtoota siyaasaa Amaaraa 300 gadhiisuuf haal duree qopheessa keessa obbo Kiristaan Taaddalee dabalatee hidhamtoonni dhibbamu faannoo balaaleffannee mana hidhaatii ba'urraa mana hidhaatti hafuun wayyaa jechuudhaan mormuun ni yaadatama. Viidiyoon suukanneessaan sooshaal miidiyaadhaan shamarree takka irratti gocha hamaa raawwatu mul'ate hordofee poolisii magaalaa Finfinnee namoota shamarree san irratti gocha hamaa raawwatan to'annoo jala oolchuu beeksise. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Oomaan irratti boombii akka darbatuuf jiru akeekkachiisuun dhaga'ame. Kunis Iraanii fi Oomaan sochii dooniiwwan Istireet of Hormuuz irratti waliigaltee irra ga'aniin booda ta'uun ibsame. Daawwattootaaf hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Guyyaan irraa hagayya 17 barree 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti himu. Humni ittisa Ameerikaa kaka'umsa isaa Roodii Aayilaandii godhate leenjii nagaa eegumsa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaatiif kennaa jiraachuun dhaga'ame. Leenjiin Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduutti waliigaltee tumsa waraanaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, ergamtoota waraanaa yeroo adeemsifaman mirgoota namummaatii fi seera waraana idil addunyaa eeguu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsame. Itti gaafatamaan daayireektoreetii walitti dhufeenya alaatii fi tumsa waraanaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Leetinaal Koloneel Minsaayee Haayiluu akka ibsetti Itoophiyaan naannichaaf dhiibbaa gaarii uumaa jirtuun biyyoota garaagaraa waliin tumsaan hojjechaa jiraachuu beeksise. Biyyoonni leenjii kennuu qofa osoo hin taane muuxannoo gabbataa Itoophiyaa irraa fudhachaa kan jiran yoo ta'u, leenjiin kunis dandeettii Itoophiyaan gamtaa Afrikaatii fi ergamtoota nagaa eegumsaa bobbaastuu keessatti dhimma fanjii kaasuu fi eegumsa mirga namummaa irratti hubannoo haarawaa kan uumu ta'uun ibsame. Qindeessaan garee leenjii tanaa Leetinaal Koloneel Zaakaarii Maakaartaaraan gama isaatiin akka ibsetti Ameerikaa fi Itoophiyaan dhiyeenya waliin hojjechaa jiraachuu ibsuudhaan keessumattuu nagaaf tasgabbii gaafa Afrikaatii fi gama Soomaaliyaatiin Itoophiyaan shoora olaanaa taphachaa akka jirtus ibsameeti jira. Leenjiin kunis qindoomina waraana biyyoota lamaanii caalatti bu'a qabeessa taasisuu fi hojiiwwan karoorfamoo milkaa'inaan akka raawwatamu kan gargaaru ta'uu hubachiisan. Leenjiin tun adeemsa lolaa keessatti akkaataa nagaa eegumsa raayyaa ittisaatii fi akkaataa qabeessa mirga namummaa lola keessatti barbaachisummaa olaanaa ta'uu isaa gabaasa kana irraa hubachuun danda'ame. Miseensi mana marii mootummaa Itoophiyaa mormuudhaan mana hidhaa buufame obbo Kiristaan Taaddalee haal duree mootummaan Itoophiyaa dhiifama taasisuudhaaf qopheessee mormuun hidhaatti hafuun ni beekama. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa naannoo Amaaraa 300 gadhiisuuf haal duree qopheesse keessaa faannoo akka balaaleffatan tokko yoo ta'u, obbo Kiristaan Taaddalee dabalatee namni 30 faannoo balaaleffannee mana hidhaa irraa bahurra mana hidhaatti nu hafu wayyaa jechuudhaan diduun ni yaadatama. Waa'ee dhiifama mootummaa federaalaa warra siyaasaa hidhamanii ilaalchise guyyaarraa raadiyoo Waazeemaan akka gabaasetti hidhamtoonni rakkoo naannoo Amaaraa waliin wal qabate yakka shororkeessummaa wajjin wal qabatan mana hidhaatti hidhamaa jiran hedduun iyyata dhiifama haal duree mootummaan isaanii fi dhiyeessee mallatteessanii jiraachuun dhaga'ame. Gabaasni kun maddiin waabeeffachuun akka ibsetti miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa obbo Kiristaan Taaddalee fi gargaaraan Piroofeesar Maariguu Babiyyoo dabalatee hidhamtoonni hedduun iyyata dhiifama guutuudhaan waliigaltee isaanii irra gahuun dhaga'ame. Haa ta'uti malee gaazexeessotaa fi namoota siyaasaa 5 dabalatee hidhamtoonni gara 30 ta'an iyyata kana akka hin mallatteessine ammas jiraachuun ibsame. Namoota iyyata kana hin mallatteessine keessaa miseensa mana marii naannoo Amaaraa Yohaannis Baayyaalaw, Dr. Siisaa Aragaachoo, Dr. Wandassan Asaffaa, Seekamar Abarraa fi Gobasee Siisay hoggaa jiran hidhamtoonni iyyata araaraa kana mallatteessisuuf dhiyaatan tilmaamaan 300 ta'ulleen ibsame. Namoonni magaalaa Finfinnee bakka kolfee Qaraaniyoo aanaa Afurii jedhamtutti gareedhaan shamarree obsee jedhamtu tumaa turan to'atamanii jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa kolfee Qaraaniyoo aanaa Afurii naannoo Alam Baankiitti shamarree xiqqoo maqaan ishee obsee jedhamtu akka malee tumuu fi dararaa turan hawaasa biratti aarii fi balaaleffannaa guddaa uumuun ni yaadatama. Viidiyoon dararaa kana agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti babal'achuun uummata kan gaddisiise yoo ta'u, qaamoleen seeraatii fi abukaattonni gocha faallaa namummaa kana cimsanii balaaleffatanii turan. Tarkaanfii hordoffii qaamolee seeraatiin shakkamtoonni haleellaa kana irratti hirmaatan hundi to'annoo jala oolfamu poolisiin magaalaa Finfinnee ifoomse. Yakka uleen tumuu fi miidhaa qaamaa shamarree obsee irratti raawwatame kana keessatti qooda kan fudhatan shakkamtoota 3 hoggaa to'ataman. Namoonni maqaan isaanii yakka kanaan wal qabatee qabaman keessaa Edan Daawit, Haadii Husseen, Firdaus Muhammad kanneen jedhaman ta'ullee poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Shakkamtoonni kunneen buufata poolisii Alam Baankiitti to'annoo jala kan oolan hoggaa ta'u, poolisiin dhimma kana laallisee qorannoo hordoffii jabaa taasisaa jiraachuus ibse. Ajajaan olaanaa poolisii magaalaa Finfinnee akka ibsetti gochi yakkaa kun onkololeessa
bitootessa 14 bara 2018 kan raawwatame yoo ta'u viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti tamsee yaada uummataa kaasuu dura poolisiin shakkamtoota 3 to'annaa jala oolchuun qorannoo isaa dura taasisaa jiraachuus ibse. Manni murtii guyyaa beellama kana ragaalee barbaachisaa furaanuudhaan galmee qorannoo xumuraa qaama haqaatiif kan ergu ta'us beeksise. Haa ta'uti malee viidiyoon dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamuun miidhamtuu fi maatii isee irratti dhiibbaa sammuu fi hawaasummaa guddaa waan uumeef poolisiin tarkaanfii dabalataa akka fudhatus gaafatame. Namoota viidiyoo tamsaasanii fi miidhaa kana babal'isuun dhiibbaa uuman adda baasuuf shakkamtoota 3 ammas irra deebiin to'annaa jala oolchuun qorannoo dabalataa irratti taasifamaa jiraachuun dhaga'ame. Uummanni gocha saalfachiisaaf suukanneessaa kana cimsee balaaleffachuudhaan yakkamtoonni seeraaf akka gaafataman mormii fi deeggarsa agarsiisaa jiraachuu ajajaan olaanaa poolisii magaalaa Finfinnee beeksise. Poolisiin yakka kanaan wal qabatee namoota hirmaannaa qaban hundarratti tarkaanfii seeraa amansiisaa kan fudhatu ta'uu fi obsee haqa seeraa guutuu akka argattu taasisuudhaaf hojjechaa jiraachuus addeesse. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaafii fi deebii bal'aa miidiyaa Fox News waliin bilbilaan dubbateen Iraan alaabaa adii mirmirsaa akka harka kennitu gaafate. Ameerikaan waraana Iraan irratti banuudhaaf yeroo kan hin daangessinee fi sodaa kan hin qabne ta'uu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbate. Hoomaan dhimma Ameerikaa fi Iraan keessa yoo seente akka malee akka rukutamtu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hoomaan akeekkachiise. Akeekkachiisni addaa kun Tiraamp irraa kan kenname kun wayita dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'eel Baagaavi biyyi isaa daandii qaxxaamura dooniiwwan odoo kafaltiin kafalin qarqara galaanaa kana keessa akka dabran taasisu irratti tarkaanfii kan fudhattuu fi ooman waliin walii galtee irra ga'uu isii ibsetti hoggaatu ogguruu humna galaana Ameerikaa fi cufamuu buufata doonii Iraan irraa kan ka'e wallabdeen daandii bishaan irratti uumame salphisuuf yeroo murtaan jiraatullee Ameerikaan qondaaltota olaanoo korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaama Iraan waliin marii dho'isaa banuu isillee mirkanaa'e. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp xiyyeeffannaan isaa inni jalqaba Iraan meeshaa niwukilaraa akka hiikkattuu fi akkasumallee ejjennoon kun Ameerikaan jawwata bajjii bara 2025 tti dhaabbilee babal'ina niwukilaraa barbadeessuuf waada galte keessaa tokko kan Iraan ta'ullee ibsame. Niwukilaraa biyya waggoota kurnaniif akka duubatti deebi'u Ameerikaan kan gaafatte hoggaa ta'u Iraan ammoo dhangala'aa boba'aa guddaa fi faalama naannoo hojii waraanaa Ameerikaan galoo galaana Pershiyaa fi galaana Oomaan keessatti raawwatteef beenyaa doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu akka kafaltuun gaafachuun dhaga'ame. Gama biraatiin haleellaan diroonii daangaa Iraan irraa eegalee qondaaltota olaanoo lama kaaba Iraaq irratti xiyyeeffatuun haleeluun dhaga'ame. Haleellaan tun waajjira muummicha ministeeraa Kurdistaan Iraaq Masruu Barzaanii fi mana qondaala olaanaa nageenya irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsame. Haleellaa tanaan lubbuun namaa dabruu baatullee muummichi ministeeraa taateen kun kallattiidhaan nageenya naannichaatiif balaa guddaa ta'uu ibseet jira. Haleellaan tun kan raawwatamte yeroo ce'umsaa odoo dhiyeenya kana humnoonni Ameerikaa guutumaan guututti Iraaq keessaa hin baafamin dura ta'uun ibsameetidha. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.